duris woman itti amanuun gaafaan itti amanu sanis wayin abaddan namni narra deeggaree jira hin jiru jechuudha. Gaafaan itti namannes gaafa inni nama jeesuu ka'e gaafa inni nama dhugaa dhabamsiisuu ka'e gaafa inni lal baay'ee wanni isin beekuu qabdan namni mootummaa jaalatu tokko mootummaa hallayyee deemu jiru mootummaa ummata fixaa jiru mootummaa ummata dhukkee keessattuu ummata keessaa bahee fixaa jiru yeroo ammatti namni abiyyi deeggaru nama abiyyi hin jaalanne dhugaan siiman yeroo ammatti nama abiyyi hin jaalanneetu abiyyi deeggaraa jechuudha takka nama gartee faayidaadhaaf andachii naa kennee takka mana naa kennee maal naa dhaba nama juu qofaatu abiyyi deeggaraa jechuudha sigalee maaliif jiina gaafadhu bakka badarra jira namni hundi ummanni boohaa jira amma gibira miliyoona meeqa sassaabna jedheen gadda haasawaa kiyya keessatti itti dhufa kun hundi Oromoorra ramadamuu deema Amaarri isan dhaga'u Amaarri gibiran kafalu Tigreen hin kafaltu Walaayitaa Soomaleen gibira hanga ifiifeete kafalti kana Oromoo kafaluu deemaa jechuudha sigalee kana hunda haasawaa keessatti itti dhufa amma yeroo ammatti namni namicha kana deeggaru nama isa jibbu malee nama isa jaalatu miti na amanitan itti dhuftee harkuu teessa namni nama jaalatu jechuun hoggi ati hallayyee deemtu no khasiin juutu nama si jaalatu sigalee yeroo ati hallayyee deemtu yeroo ati nama fittu yeroo ati masgida diitu yeroo hijaabaan barachuun hin ta'u yeroo kana jaan yeroo maarree jaan sigalee yeroo araarree haabuu jettee addunyaan guutuun kadhattu noo jaanii didanii sigalee fakkeessuuf araaraara jechuu kanarratti nama deeggaruu jechuun yeroo nama dhugaa hidhan yeroo nama nagaa lallabu hidhan sigalee gaafa kana wajjiin nama deeggarti teetiifuu khasaarte sigalee teetiifuu khasaarte soo saniifuu yeroo ammatti namni namicha kana deeggaru nama namicha kana hin feene malee namni namicha kana jaalatu hararra hin jirtu jaanii jechuudha akkasitti hubadha isinitti hin fakkaatin isin amma waan amma calaqqee finfinnee xiqqoo tana kana daamaa walgahii dhaquu sodaatu tana waan guddaa isinif fakkaattee sigalee akka waan dalaga jiru tuun gartee dalagaa mazagaajjaati malee dalagaa muummicha ministeeraati miti sigalee so saniifu anamma akka gaariitti uumaan itti amanee naasee gaafa duraatiis ammaas uumaan itti amanu naasoo jira sigalee akkasitti hubadhaa jira kee inaarina anamma isin jaallanuma kiyya warri dur wajji turrees wayin isin tuqu jaallan kiyya waan rabbi isin gooyise godhaa isiniis hanga rabbi isin faarsise mee numa faarsa silaa inni nu wantuma mee share walii godha share invite godha walii daddabarsa wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh يلا يا جماعة خين ما رأي جماعة خين جد أبي في اللولو تيمال قرانا ما صدقت إنن صدقتو جابر يو ديرته مي أغبى في اللولو إنن صدقتو جابر مال صدقت سلا المام مسكيناتي على يياسا nama kawweda wa nama madfira wa nama tankilo marren sodaatu goota sinjata ifillo lumal goda sodaatu sila ifitaya ajisi khenna mal sodaatu hindu immadaw sigale mahallaka qaba akam jirta nagoma wabi me mal sodaata wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh isin invite goda share goda ittisena agenda khiyattin sena abiyyu man sodaatu mare islamal sodaatu hay harka nama tokkooti ni bidda qabachu jira ifi biiroon bahu huggi jolle miskinaatun dhumte dafaa fida qaqqaba jeelle injifata me mal sodaatu yale warren sodaatu midirkishon sodaatu hay so akasi
أما جرس سجنتا خياسي سينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رديبوران جرتو يويا إلمان أرومو مسلمة كريستانا واقعي فتاه هندي كيسانو أكم نقو ما فيارا روفي شيك أبوتا إسي وني غوتن شير إنفايت غوتنيتي ولينج جيساني شيتي چلو في خود تارام سرارغي فردا جتن سيگله أما دران دور سوران أصونين دامسا خيّة خرا أدانج أبيبين كنن درتي وان dubartoota Oromoo irratti tahaa jiru isinii dubbadhaa jechuudha. Wanni dubartoota Oromoo miciyyoo gartee Boorana keessatti hidhanii harka duubatti hidhanii ajjeesaniin jaamiti cafaysiisan sanirraa jalqabii hanga ijoollee Wallagga keessa gudeedanitti. Keessattuu Wallagga keessa gudeeddaan taate sun arraa wajji guyyaa lamaa beekadha. Arraa wajji guyyaa lama. Guyya tokko yaadattu viidiyoo takka ta'u wal khoraajee namichi tokko rifeensa duubatti hidhatee tumu takka. Amma gubbarra beeyeen talagu uleedhaan gurbaa dura ciibsee intalaan jala ciisee gubbaa yaadattu gurbaa gubbarra baasee dafaa wal godhaajuun takka gubbarra dhaabbatee uleen. Sigale. Osoo gaafas namicha san qabanii fannisanii arra ijoolleen tun hin gudeedamtu jechuudha. Arra ijoollee tanarratti gudeeddaan hin raawwatamtu jechuudha. Sigale. Oromoo yeroo hunda waan takka laaftu fudhatti. Garuu wanni nan isinii himu wanni sun akka sheekka abbutatti Wallagga keessa ta'uun baay'ee na gaddisiise. Baay'ee na gaddisiise. Maaliif namni barboo Wallagga bar ummata Itoophiyaa Oromoo bira dhiisi ummata Itoophiyaa guutuu bira kabajaa qabdi. Ummata barnoota qabu. Ummata teknooloojiin kuti. Ummata gartee addunyaa tana gartee hara biroo jijjiiru jedhameeti ilaalama. Amma namni Itoophiyaa keessa dhuftee ati eessaa dhufte Dambidolloo noo eessaa dhufte Naqamtee noo akka nama Niiwoorkii fi wanti akka Los Angeles dhufe lafaa siiqaa barboo namni oggii ati Naqamtee hin dhufe Dambidolloo hin dhufe oggii ati jette akka nama Los Angeles kamaxxaa jedhani bakka lafaa siiquu taalan siyyale. Osoo namni sadarkaa sanitti hawaasa bira kabajama qabdaniiti if duuba gajjachaatanii ijoollee muka geessitanii sigale. Waan gaafa Haile Sillaaseen dubrummaa qabu namni walirra dalaguu ture sigale. Bosona keessatti dhiisee umma namni bosona. Amma namni dhiisee hoteela malee dhiisee siree lallaaftuu filachuu eegalee. Nuti ganaadha gartee ifiifuu wal qunnamtii saalaa kana nu amma yeessitan jennee isineena. Generation akkasiin nu oomishuu jirtan jennee isineena. Isin generation muka wal geessu oomishtanii mina hinan nagarnu hante baza tu hay generation wal quraa jeergu wal gubbaa dhaabbatee uleedhaan nama tumu oomishtanii sigale oomishtanii maal kun isin irraa fakkaata qaanfadhaa sigale hay jee akkamin namni boleeyso barnuti ganaa dhalaan Oromootu nama nyaattee fufurdattee jirtiiti akka gartee rimootaan halaaluma dhukkee irraa haafnu ganaa barteeknu qorattanii as baaftanii jennee isin eeguu jirra. Amma TV kana bar xiqquma kana teessee bar rimootuma xiqqaa kanaan bar feetu chaalenna fudhan irra geessista feetu shan irra feetu akka feete gootaa jechuudha. Nuti bar akka rimootaan gartee dhalaa gurguddaan hunda iyyisiisaa bullu gartee kana gartee nu qorachuu jirtan jennee BBC faa wanni guyyaa dheeraa jala oolluuf sigale dhiiru maaluma ijoolleen tun gannuu baasuu teessi. Dhiiru maaluma jenneeti isin haaree muka waan gartee namni isin qubee barsiiftan dhiise sigale. Haareetti magaddeebitanii ijoollee san ichi geessitanii baay'een gadde wallaan wanni kana isinirraan eeggamtu biliisu. Hoggi Wallaggaattu dirooyin tolche jaan Oromoon guutuu mataa ol qabatti. Hoggi Wallaggaatu gartee xayyaara balaliisa jaan Oromoon guutuun isin dhaadannee mataa ol qaban. Wallaggaa keessatti muka keessa wal geessan gaafa jaan Oromoo guutuu mataan gaccabaa jechuudha. So saniifu awwanniin isiniin jiru waan akkanaa kana gartee sigale qaanfadhaa goggogeeti namni gartee laal hoggi
namni isin nama guddaa keenya ka Oromooti sigale nama guddaa keenya siyaasaadhaan teknooloojiidhaan waa hundaan sigale isin gurguddoota keenya ijoollee keessattuu warri wangeela warri masjiida communitiin sigale afooshaan maali ijoollee manni barnootaa sigale maali ijoollee waan akkanarraa gorsitanii fakkeenya agartee hayyoota dur dabranii kana faa gootanii ijoollee akkasitti illee injiftanii waan akkana amma dalaydanii sigale qaaniin tun salphinni kun arrarraa qabee dhaabbachuu qabaa jechuudha dhaabbachuu qabaa garuu warri matoo hannaa jala oolee jettan sun gartee adabbii barsiifamtu arkachuu qabaa jechuudha adabbii barsiifamtu arkachuu qabaa jechuudha tanumaan wal qabsiisee Adaanech Abeebee jaalatamtu khaantibaa teenya ta magaalaa akka gaaritti calaq nu goote dhaamsa tokkoon sii qabaa jechuudha dhaamsini nan sii qabu akkuma gartee gaafa dhalaan Amaaraa gudeedamte haadholii isaanii yaamtee tasgabbeessite hulaa kondominiyeemii takka kennituufitti ijoolleen tun ganaa ollaa san keessatti mataa ol qabatanii Oromoon gartee aadaa fi safuu qabdi namni tokko hoggii gudeedame jaan gartee naannoo san keessa deemuun itti ulfaata jechuudha itti ulfaata dhugaan siimanii ni qaanfatti ijoolleen kun ganaa mana barnootaa san keessatti sammuu ittiin barattu hin qabdu sammuun isii daamee tahee jira garuu safara isiin beeyne dhayxee barumsa isii itti fufu qabdi jechuudha haadha isii dhageessan qaansiraa dalaynennaa fi abbaan ilmaan kana gargaaraa jirraa jedhan ilmaan kun ilmaan miskiinaati sigale Adaanech teenya rabbirraa harkatta sigale yoo Faaruqa Amaarri gartee goftittiiti jejee gabbuu sanillee Oromoon hoggii waa kennaniif illee gabbuun beeytu Oromoo tanaas oranti godha orientation kennaaf sigale hoggii waa harkatan akka gabbuu allaal namni kun galatoomi fedha beek ilmi namaa kun hoggii waa sii dalage galatoomi fedha suwooma dhugaati sigale jira so namni kun gartee galatoomi fedha Oromoonis hoggii waa isinii kennan galatoomi namaan jaa akka jaraasanii jilbiibbadhaati galatoomi namaan jaa Adaanech teenya amma wanni sidhaamman akka ilma Oromoo tokkotti sheekka abbuutaa wanni sidhaammatu ijoollee san rabbirraa harkatta ibbira godaansisi kondominiyeemii kenniif maatii saniif takka rabbiif jecha kenniif sigale rabbiif jecha kenniif Oromoof jecha illee miti rabbumaa jecha gargaaricha keessaa baasi sigale intervii haati miciyyoo sanii kennitu dhagaheetiin guyya lamaan boohee jechuudha qansiraa dalageetiin guddisaa waan akkasii keessa dabarre nuunti waan isin keessa jirtu san muuxannoo waan irraa qabnuuf miskiinummaan hanga nama gubdu waan beeynuuf miskiinummaan azaaba addunyaa akka taate waan beeynuuf nadhagayame jechuudha sigale nadhagayame jechuudha saniifu ijoollee tana gartee yaamiiti please kondominiyeemii kenniif yaa Adaanech teenya kenniif kondominiyeemii ijoolluma lamaa fi tabooranatti kasi cafamte san ijoolluma sadeen tana dubruma sadeen kanaanuu kenniif sigale dubruma sadeen manni sadii waa takkaasin irrisu waa takkaasin guutu please akka nama tokkotti si kadhanne sigale akka nama hangarii faatuun ijoolleen tun gudeedamuun ijoolleen tun hamilee caquun ijoolleen tun gartee akkana tahuun mataa gannu cabsite mee ati ijoollee tana fuudhiitii ibbira fidii sigale fuula isaanii footoo kaasuu ozoon hin tahin fuula isaanii miidiyaa irra beeksisuu ozoon hin tahin fuula isaaniillee dhooyisa sigale haga amma physically wanni isaanii namni hoggii guddachaa deeme jijjiiramaa deema waan ta'eef boodarra namni ni irraanfata ijoolleen boodarra confidence godhachaa dhufti maaliif arra Oromoon yoo haatee bira dhaabbatte arra Oromoo yoo ijoollee tana gargaarte saayidaan Oromoon nama akkanaati saayidaan badaa tokko keessi jira malee waa hunda amma beeku Oromoon kan ittiin komatamtu Oromoon cufti gara jabeetti sabaa sablammii fixxi nama akkana gooti maarree kana gooti olola akkana hunda obsisu jiranii beeku sigale sirna abbaa gadaatu dhala harka duduubatti hidhaadha tumaa ja'a maarree janita sirna abbaa gadaa hundarratti olola oofu jira waan kana waan laaftu sittin fakkaate waan kana waan laaftu isinitti hin fakkaatin sirni abbaa gadaa immoo lola deemu jiruhu
yoo shamarri takka siiqee qabattee dhuftee iddoo seentee lolli sun ni dhaabbata sirna akkasiiti sigale sirna gartee dhalaaf shamaraaf bakka guddoo kennu manguddoon takka takka wallaalummaa fi gartee waan jimaan bibbitan tana gubboon baanantun biyya balleessite yoo namnummaan tokko dhufee takka aangoo qabaatee nama kana wanta godhii miskiina san namni aangoo qabu sun akkuma godhaajee san godhan sigale irra deemaa yoo je irra deeman mukhatti dheetiin cafaqaa heera akkasii murteessaa yoo jean heera akkasiitti irra murteessanii jechuudha sun dogoggorri kanaa kun gartee nu keessallee dhaabbachuu qaba wincaasaa waan amma mootummaa fi injettu tana keessallee waan akkasii firraa qulqulleessuu qabanii jechuun namichi sun raayyaa ittisaa turee jira raayyaa ittisaa jechuun nama mataan banaati nama gartee saba fi bira kutee biyya guutuu ittisuu turee jechuun Amaaraa fi Oromoo fi Soomalee Walaayittaa Kambaataa maal narraa himigaa sabaa sablammii 80 meeqa kan Itoophiyaan qabdu bakka bu'ee nama orienteeshina fudhatee ati gabra ummata kanaati jaaniini raayyaa ittisaa keessa ture jechuudha namni waraana keessa ture beek nama university bee fi isaa tokko kayyoo waraana ga Afrikaa kanan beeku malee addunyaa uginyu so nama kasiitu haadha mana isaa ta ilmaan sadi dhalteef sigale ta akka garaa haadhaati baatetti qullaa isa jala seentee teessu sigale maatii isii bira qullaan teessu haati mana sigale jaarsa bira qullate isi maaliif qaama siiti jechu qaama isi isaasani fuudhee gara jabinaan sigale mukhatti hidhee cafaqee jechu so hanga gara jabinni kun hundi Oromoo irratti ololamee Oromoo mataa gadi cabse Adaanech teenya intalabbaa gadaa aduyyee adisha siin kadhadhamee sigale sheekka abbu taatee kenni siin jechaan jiru mee shamarran sadeen kana kondominiyeemii kenni please shamarran kana kondominiyeemii shamarran sadeenuma kana mee takkittuma tana nu godhi gaafas gaalaal intalabbaa gadaa Adaanech maqaan ishee intalabbaa gadaa Adaanech maqaan ishee barbaga siidalle bulchituu finfinnee jennee laal garte wallee harasi baafna sheekka abbutarraa eegalleeti sheekka abbutarraa eegalleeti maqaa keetiin gana wallee si baafna Adaanechtiyya amma takkittuma tana nu godhi si galee aduyyee adishee aduyyee bireedduyyee qashtiyyee si galatoonfanna gaafas laalichi baaneeti laal Sahay wata sinjenna sigale Adaanech jechuun aduudha aduun baate sinjenna so saniifu tana isin akkam gootan share gootaniiti dhaamsa kana Adaanech biraan geessanii jechu itti aansuudhaan haala yeroo akkuma beekamu wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh akkuma beekamu idduu tana gartee mootummaan keenya Ethiopia bulchu Abiy Ahmed Ali waahiddu Ashaangullitti isaa sanirratti ana Ashaangullitti jaammalee namanjuuni Ashaangullitti Yohan gartee maal janinga wanta maqaa isaanii tokko irraanfadde kan itti baase tokko Ashaangullitti tokko maal isoo Faarsee bulallee naaf baase faarsee bulaa miti faarsee bulaan isaanii miti gartee narraa himi nama gartee akkuma feete gootu Ashaangullitti maa jennu tokko irraanfadde Ashaangullitti isaasa wali qabeeteeti haasawaa olee jechuu waa hedduu haasa'e namni waan sodaatu hin qabne lubbuun isaatu sodaa jette Oromoon ogimamaa namni waan bakka as keessa namni challenge na godhu jiru even joolleechi waan agaggaafatu san kristaan taaddalee irraa eegalii hanga taayee danda'atiin baatutti nama hunda firraa hidhaanide bakka tuun yessarii qofa wali qabadde gaafii nan gaafattu ji'eeti bakka waan fedhe haasawa faraqataan aabaa'oon bu'aan finne jaa faraqataan ekonomii hay gaazar kattammoo isin maallaquma isaa kattan jaa
addunyaan garuu Itoophiyaa biyya gartee hiyyummaadhaan addunyaarraa sadarkaa sadaffaa jirti jettee ramadii jirti jechuudha. Suudaanii fi Paakistaanitti aansee sigale Itoophiyaa keessee jechuudha. Tanak paarlaamarra taa'ee haasawu silaa biyya guddatte taate silaa biyya mootummaan qabdu taate silaa biyya gartee paarlaamaa dhugaadhaan uummata bakka bu'ee qabaattu taate hoggis dhaabe waan akkana uummata irratti hin baacinii jedhanii dhaabsisanii jechuudha. Mee ichi keessaa dursa ta'aabaa faayidaan qabdu inni jeesan as luqqiseetiin tanarraa xiqqoo aabaa'uun akka faayidaa qabdu akka inni faayidaan qabne ka faayidaan qabne akka isa ta'e sigale xiqqoo ibsee karaa ekonoomikuu ta'a jechuudha sigale. Aabaa'uun tuni eenyu? Aabaa'u jechuun dhaabbata ozoon gartee hoogganaa ajaa'ibaa hin qabne sadarkaa tana leellisee gahe jechuudha. Mee dhaabota aabaa'u booza ijaaramanii badaniin si lakkaawaa dhageeffatu. Mee mi'eessoon eessa jira? Hin jiru jechuudha. Badee jira jechuudha. Dhugarratti hin dhaabbanne taa'aa qabadhu. Hicaate eessa jira? Badee jira. Dabarsiifiin gimboo sabatti akka isaa qawweedhaan lafaa ka'e. Sigal arrani jira hin jiru jechuudha. Hin jiru jechuudha. Amisoom maali gaanarraa himi dhaaba tokko kan ammallee amaarri of tokko as jira bar kawantii tokko kawaashin gadandiizuma kana nama furiin taa'u tokko kun hundi jaaramee aabaa'oo booda jaaramaniiti badanii jechuudha. Aabaa'oon kun maaliif baduu dadhabe? Aabaa'oo jechuun gartee dildila bilisummaa kadhugaa sanii jechuudha. Kadhugaan lafa kaa'ame sanii jechuudha. Osoo aabaa'oon jiraachuu baatte, osoo aabaa'oon cimtee loluu baatte, osoo aabaa'oon tokkummaa Oromoo lallabdee afaan Oromoo qubee Oromoo alaabaa Oromoo boccee fiduu baatte sigale fiduu baatte oppiidiyoon hin dhalattuu jechuudha. Oppiidiyoon yoo hin jiraanne Abiyyi hin jiruu jechuudha. Jiruun Abiyyiitu aabaa'oodhaa jechuudha. Sigale tanaafiin hin beeku seenaan beeku akkanuma ashaangullitti walii qabateetuma yoo fedhe booha jaani amma ashaangullitti feesbuukaa bana yoo feete ta khoflaan namatti ergita yoo feete ta boohan namatti ergita yoo feete tarakkinaan namatti ergita bar waan hunda nuu tolchee jira gurbaan feesbuukaa kun akkasitti tolfatee jira yoo fedhe booha jaani sigale yoo fedhe harkatuma jaani waan hin jirre tanatti yoo fedhe khaati amma namni mboonya amma dalagarraa ari'amtan osoo jeeni wallaahi manni sun guutuu yoo ijoollee abin lamaan sadeen san taate malee warra abiin bakka bu'ee ijoollee amaaraa tachitti ittiisu yoo taate guutuun isaanii akka hijanii mimmaan ichitti xuruurfatanan akkaan du'atiyya beekutti hin beekaa ittiin kakadhaa jechuudha. Sigale nama akkanaa walii qabateeti irratti haasa'u jira jechuudha. Osoo aabaa'oon hin jiraanne oppiidiyootti naa jamtu wayyaaneen. Oppiidiyootti naa jamtu. Osoo oppiidiyoon hin uumamne Abiyyi namni ja'amu gartee bashaashaa keessaa akaafu jira jechuudha. Takkaa du'eewu. Takkaa ozoon barandaa jalaa magaala galee hammaala guuruutu namni dha'ee somba buusee jechumaan du'eewu. Namni beekuu hin jiru jechuudha. Ati beekamuunu. Ati dhuftee muummicha ministeeraa ta'uunu. Ati dhuftee paarkii ijaarrattee dubra keessa taphachiisuuf carraa harkachuunu jiraachuu aabaa'ootiin jechuudha. Kun si'uun fayyadne mee uummata Oromoo dhiisi. Atuu mataa kee jiraachuu aabaa'oo irraa hin fayyadamne hin mare. Gowwaan udaan garaa keessaa ulfaatu humna seeyaa jette Oromoon hoggifamaa sigale. Inni imma gartee dokkee quufee bishaan irra dhugee katti bakka wanni jiru kana aboo namichaan abbaa jaalala dhuftee inni gartee bakka namni hundi harka isaadhaa uuma addunyaan guutuun harka isaa dhooytuu uuma namoota akka sheekka abbutaa kana fa'aa viidiyootii jalaalaa ajiitii xiqqollee taatu if qaanfadhume hoggaa ashaangullitti san irratti haasoytu xiqqollee taatudha.
afaantun alba illee yoo jette namni keenya gara laafaa dhiifamuma sii godhaati xiqqoo qaanfadhu. Abaawoon jiraachuun sii huu fayyaddee yoom tana qofa abaawoon jiraachuun. Abaawoon jiraachuun Oromiyaa arraati gibira irraa guurtu tana abaawoo santu dhiiga abaawoo Oromoo jaartee Oromoo falmachiifte santu saraare. Feetu jaalan feetu jibbe oppiidiyoon hin saraare. Qubee generation tadheen gadda taankii fi baankii wayyaanee barbadeessitee si wayyaanee kophee dachaasu arra wayyaaneen akka kophee sii dachaaftu tagoote qubee generation kana namni as baase abaawoodha. Beeyta akkasi qubee generation namni as baase abaawoo ta'uu beeyta. Oppiidiyoodha. Qabsoo abaawooti jechuudha. Qabsoo abaawooti. Bar oppiidiyoo jechuun dhaaba amata 30 ol biyya bulchee haga ammaa goota tokko hin qabne yoo Lammaa Magarsaa taate malee. Yoo dhugaa dubbachuudhaaf yoo Lammaa Magarsaa taate malee takkaa yoo Dr. Alamaayyoo wanti atoomsaa kana ajjeesan taate malee mee goonnummaan oppiidiyoon himatu tokko naa himu. Waaqoo guutuutiin dhaadatti bar. Sun eenyu abaawoodha. Jaarraa abbaa gadaatiin dhaadatti bar. Sun eenyu abaawoodha bar. Mul'isa abbaa gadaatiin dhaadatti bar oppiidiyoo. Sun eenyu abaawoodha bar. Dabarsiitii Taaddasaa Birruutiin dhaadatti bar. Sun eenyu abaawoodha jechuudha. Mee gootuma oppiidiyoon dhaadattuun tokko naas gadi. Dhaabni haga ammaa goota tokko hin qabne. Dhaabni haga ammaa guyyaa bilisummaa mee guyyaa bilisummaa bilisiqinnaa naayu. Guyyuma oppiidiyoo dhaabni guyyaa oppiidiyoo wayyaaneen isii dhaabdee hin beeyne. Mee guyyaa dhaloota oppiidiyoo jedhanii amma jiima 15 1969 hanga 73 uumama abaawoo jennee kabajnyaami. Bu'uura qabaabar abaawoon kun sirna qabaabar. Guyyaa waraanni isaatti ijaarame, guyyaa qawween isaatti dhaamte, guyyaa gartee beeytonni isaatti wareegaman, gaafa Ilimuu Qilxuufaa wareegaman. Sigalee wanni hundi barra sadarkaa qabattee deemu jirti. Mee guyyumatti oppiidiyoon uumamte naa himi. Abaawoon dhaaba faayidaa hin qabne, mini xiqimii hin qabu, bakka faayidaan inni fide maali, maarreen inni fide maali. Namni quufe, miskiinni quufe rabbiin abooja anna gumarraa hin jenne baramadu. Miskiinni quufe rabbiin abooja sigale. Mee abaawoon dhaaba akkasiiti abaawoon dhaaba ififuu caasaa qabu dhaaba sirna qabu. Sigale. Dhaaba guyyaatti ijaaramee fi kaayyootti ijaaramee fi gartee bakkarraa ka'ee fi bakkatti deemu bakkatti qabu. Mee oppiidiyoon guyyuma ijaaramte haanaa himtu. Guyyumatti bilisoomtee waanaa himtu. Guyyaatti bilisoomte tokko hin qabdu bara. Yoo amma viidiyoo tiyya tana dhageeffattee ganaa tolfachuu ta'es ani hin beeku jechuudha. Ichiin dura as baasime. Oppiidiyoon guyyaan kun guyyaa oppiidiyoon dhaadiyoon itti dhaabbatte jettee kabajju as kennime. Hin jiru jechuudha. Oppiidiyoo even bilisummaa amma bilisoomtan juutan. Sigalee guyyaatti bilisoomnee beeyta. Mee guyyaan sun bilisummaan isii guyyam kabajamu jira. Sigalee bilisummaan guyyaa kabajaatu hin qabne. Guyyaatti bilisoomnee hin beeyne. Qeyroo 5 wareeyne maarreetti wareeyne amma fajaa warfaan jujjuutan malee mee guyyami naa himes. Hin jirtu jechuudha. Dhaaba bakka irraa ka'eewu bakkatti dhufeewu sigalee irraa hin beeyne jechuudha. Yaa obboleessu. So namni gaafiin akkaan an gaafadhu kana gaafatu hin jiru jechuudha. Ashaangullitti san keessa paarlamaa san keessa hin jiru jechuudha. Sigalee saniifuu abaawoon gartee kana hunda qabu. Abaawoon laafina ni qaba. Aangonni dhufe aangotti ati ka dhufe hunuma ta'a maqaa abaawootiin dhufte atuu abaawoodhaan siin jechuu jira akkuma amaarri juusan. Anamma yoone abaawoon na ergitee achi dhaqe yoonin faayida karaa abaawoon tolchiterra deemee bakka galma san gahe ana abaawoon jedhamaa jechuudha. Ati mataan kee abaawoo jedhamtaa jechuudha. Sigalee. So abaawoon bu'aan buufne amma ati warra gartee manguddoo miskiina
gartee fi humna hin qabne hiriyaa abbaa keetii tana fa'aa hidhaaniiti kaan manatti hiite kaan aangoo sii kenna jettee mee qajeelaa mardaasaa akkam goote mee qajeelaa mardaasaa akkam goote namicha hangas kabajaa qabu anarrallee kabajaan qabaa fi ibsaa nagoo mee kam goote ani ibsaa nagootiif kabajaan qabu nama saba kanaaf jecha guyya tokko itti lafa'ee ala bulee jechuudha sigale mee jaallan gartee waliin qocaa nyaachuu ture wal afaan keessi manguddoota nama miskiina ilma keenya jedhanii si amananii si jala galanii mee jijjiirama dhufe kana mucaa kana wajjin gartee itti fufsiisu qabna jedhanii daawwi gartee waliin biyyee nyaachaa turan dhiisanii si jala galanii arrakam goote qajeelaa mardaasaa sunnaarra finfinnee keessata yaa aduu maaliif nabbaate jechaan jiru ifqaanfate saba qabsaa'uu fi ture bira kabajaa dhorkitanii hujiin opiidiyoo tanaa bar hujiin bilziqinnaa tanaa bar qajeelaa mardaasaa akka gaafa abaa'u keessa jiru akka mataa ol qabatee oromoo tana keessa deemu ibsaa nagoo gaafa abaa'u keessa jiru mataa kana ol qabatee oromoo keessa arrillee qabsaa'ootuma oromooti an qabsaa'ummaa isaanii waan isaan sabaa dadhabbii isaan sabaa dadhabaa turan takka haalaan jiru jechuudha fuula duraafilleen haalu ani gartee ijoollee xixiqqoo kanumatti gartee guyyumaan namni tokko wanna taheen maal nu dalaguu turte hijiba maarra jettee nama arrabsitu miti kabajaa qaban sabboontota eegale sabboontota oromooti kabajaa qabanii jechuudha isinillee warri na daawwattan kun kabajuu qabdanii jechuudha sigale amala girrisumma guyya tokko goota khiyyasiin jani guyyatti aanu doofaa khiyyasiin jasan isaayis namni tokko hidadhabaasi manguddoon tun dadhabatti amma warra humna qabu dargaggoota warra kamarroo kana sigale warra ka sanyii kana fa tokkummaa isaanii deebifne yoo galuu baate yoo galuu baate so tokkummaa isaanii deebinee dargaggoota kana sigale waliin fuula dura tarkaanfachiisuu qabna malee manguddoo teenya kabajaa kennuuf oromoo wanni isiin dhabde wal kabajuu dhabu ana mugaan amma dura manguddoo sanqee qallee rabbina araaramta dabarte wallaalaan namni waan fedhe godha sigale namni si dogoggorsiisee waan fedhe godhuu dandeesse eega dubbii gonni keessa siife booda sigale eega gonni siife booda nama kabajuu dandayuu qabdaa jechuudha nama kabajuu dandayuu qabdaa jechuudha an kabajaan qabaaf soomii kan akkam godhe sigale nama kanaatu arra taa'ee faayidaa hin finne oromoodhaaf faayidaa hin finne mi'ati waggaa 6 bulchite abaa'oo waggaa 60 bulche faayidaa abaa'oon fideensi lakkaa dhageeffadhu afaan oromootiin yeroo wallaggarraa dirooyiniin tolfamu harargeen ililchuun yeroo wallaggarraa ijoolleen xayyaara balaliiftu gayyaatu arsiin bahee dhiichisuun walloo fi wallagga sigale kaabaa khibbaa wal qabachuun bu'aa abaa'oon fiddee jechuudha sigale takka qabadhu afaan oromootiin guutuun oromiyaan tun beeki isteenni tokkichaan Itoophiyaa irra guddaadha beekadhu wallaggaa takkittiin Itoophiyaa tana dachaatti deebiti qabeenyi isiin qabdu wallagga qoftiin gujiin wallagga guddoo gujiin qabeenyi gujiin qabdu Itoophiyaan hin qabdu jechuudha kana hunda sigale isin oromoo jettee biyya meeqa oromoo takka gootee jechuudha sigale yoo matakkalii tuqame cinaasanii baroodaa jechuudha kana faayidaa abaa'oo fidee kana amantii takka hin qabne ibin bar aadaa arsii aadaana jejjaani bar aadaatuun gartu harargee shaggooyyee tuntirriidha turragada maarree aadaa wadda qabna laalteen gartu kana tokko gootee bar hawaasa tokko godhuu jechuun safaata si fakkaate kana walit deebiftee isin tokko sun aadaa arsii oromooti malee arsii jechuun kopha biyyaa miti aadaa harargee oromoo harargeeti malee harargee jechuun kophatti biyyaa miti jetteeti kasin nu barsiifte tokko nu goote yoon kana qofa dhaabte isin oromiyaa biyya qabdan jettee alaabaa kophaa nu boccee bar mee amaara qabe abbuma fedhe akka keenyatti
qubee mataa isaa qabu seeraa fi heera mataa isaa qabu alaabaa mataa isaa qabu sigalee mee tokko riphee lolaa Itoophiyaa TPLF irraa kaas even ta TPLF diimtuun sunu Chaayinaa waliin dhuftii jechuudha. Chaayinaan fakka deemaa laalaa wal bira fakka. Yoo Oromoo taati malee mee kana eenyu qaba akkasitti. Kun hundi faayidaa abaa'uun fidee jechuudha.